Ajaan kaakun hoogantuma kanatti waada dhagee waa xiqqoo oduuma beekee waan biraatii miti. Ganta kanaa hoja'anii akhbaara wayii tokkoon dhagee wayi namaan barbaada namaan barbaadu san naannoo kana dhageenyaaniin. Kun ogeeyyiin tiyya dura dabaanee waa ganta kana jirti dhiiroo ni jirti moo hin jirtu jechaa shakkiidhaan kan akhbaara simurraa hin fudhata jee seenee namni nama badiiti. Naannoo kanatti dhageemus mana kanatti dhageenya. Hayyee maal islaamaaliif badde silaa maal? Isin roorrifamteeti ilmaan mana dhiiftee mana irraa baate malee moodhaatu jalaa bade. Roorroo adda addaatu jiraati dubbisaan dheertuudha. Akkana mana irraa baatee barbaada isii jira dhokotteeti isiin hanqaan waan sanii gartee galmaan ga'uu hin galu jetteeti. Kana jirti irraa buufamu. Waan biraarra yaadii tana roorroodhaaf barbaadammoo isii cinaa dhaabbatuuf deemtammoo maaliif isii kana barbaadanii? Alla nuti silaa warra nu beekte warra roorroo isii san buqqaasu malee warra isii roorrisu miti. Hedduudha gartee akka malee miidhaan akka malee itti jirti isuma cinaa dhaabbannee roorroo isii kana barbaadnee roorroo gosa wajjin cinaa dhaabbannee irraa buqqisu dabaleetu. An dhugaa sitti maqaleedha wajjin nyaanne irra kijiba sitti himu. Isii kana gartee roorrifamtee roorroo addaatti jiru roorroo isii qissaa isii dhageesse atu nama gargaaruun sin jira. Ayya gamma roorroo tasii tanarraa hiikuu deemta malee roorri sun deemta. Roorri sun yaanu isii ilmaanuma isii kasa deebifneeti roorroo isii sani cinaa dhaabbachuu deemna inshaallah rabbi wajjin. Hayya kaya baleetiti yaa akkasitti kaakaaneetimma gabbaanee gaanii sittiin saanumaan dhageedee nama dubbatummaan dhagee gabbaanee kaayoo roorroo tana walumaan dhaabbannaa siinjaa hojjuma cinaa dhaabbannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi daawwattoota kiyyagaa nutis mana gallee taa'utti hin jirru akkuma laaltanii agartanitti har'a tooftaa jijjiiradheetiin anis kophaa deemutti hin jiru wanni hundinuu mee dubartiidhaan laaffattii bakka silaa shakkitee seentee ilaaluu feetus dubartii malee dhiirti seentee mana namaa seenutti biyya tanatti gaa rakkoo waan ta'eef har'a kun obboleettii xiyyaa fi saayibitti isiitii wajjin jira nam lamaa jira dubartiidhaaniin gaa barbaacha furmaateedhaa deemu jira akkuma quba qabdanitti namuutu addaan wal fuuneetti jawaadee fi maammeen faanis kallattii biraatiin isaan barbaadaa jiranii nutis anis bakkaan odeeffannoo takka takka harkadhetti isii barbaacha isii kun akka laaltanii agartan kanattiin deemaa jira jechuudha. Egaa akkumaan isiniin jetti furmaateen eega baate ilaa hanga ammaa bilbilaas nu jala hin kaafne garuu eda gama bariisaatti bilbilli isii bu'ee turee nu jalaa kaasuudha diddee bakka isiin jirtu ilaa hanga ammaatti gaa qabatamaan isiidhaan waliin qunnamnee garuu odeeffannoon tokko tokko ni jira odeeffannoo sanirra dhaabbanneeti nutis namuu addaan wal qoqqoonnee barbaacha keenya akkuma itti fufetti jira isinillee gamanumaan nu hordofaadhaan isiniin jechuu barbaada. Ayinabu ni dhageessa amma waan hin siin jiru. Gandaan naannoon odeeffannoo itti harkadhee tanaasan isiniin jiru isiniin geessaa ni dheeyina naannoo sanitti akka nama beeyneetti gartee namoota naannoo san galu Oromoon hin dhabamtu silaa'u bakka irraa dhabamte hin qabdu isin akkaataa itti gaafattuu fi waan itti gaafattus siitu beeka gaa'ii tanaasan isiniin jiru rakkoo keessa jirus ni beeyta furmaates barbaacha irratti jabaattee bakka san na wajjin dhaabbattee isiidhaas baasuudha qabna deebii ammaasis kimiyaa fi zakkoo faas odeeffannoo isaanii naannoo sanitti yookaan argamu taate akka hariifaas seenteeti mana sana namaa Oromootis yoo agarte qorannaa kee bifa namni sirratti hin naqqaaneen sirratti beekuu hin dandeenye gaafii ta'e gaafattee waa hunda adda babaafattaa jechuudha akka namni sirratti hin beeknetti ani immoo isinii wajjin bakka hunda isinii wajjin hin seenu akkasitti siifi saayittiin teetis waliin seentanii yoo ati kophaa taates shakkan malee hogguu namaa wajjin deemtu haajiba biraatiif dhuftee namni waan si soofu akka namni sirratti hin hubanne waan ati deemtuuf seenteetuma nama salaantee dubbistee maal jettee to'annaa waan kee raadaara kee jala galfattee bitaa mirgaa kee dhodhooyitee waan takka takka qorannaa ta'e goota sodaata akka malee deema. Isiin furmaata jechuun nama rakkoo feete yoo taate gartee sirra geesse rakkoo teetiif si dhaabbatu si dabarsee si gamanumaan furmaate anaas si dura du'a waan feete gartee waan silaa gartee roorroo dhugaadhaan roorrifamtee jirta roorroo ta'e dhiyoosaa hin jiru ummata gartee sin geenye saniif bakka laattee deemtee gartee maas alabba'uun kee dogoggora guddaadha si wajjiin wareegamnaa waan barbaachisu guutuu si biraan jira akkuma kunoo jawaadees dheengadda baasne sanitti sillee si baafnaa si bira jirra kunoo obboleettiin tiyyalleen qoma sii qaba dhawatteeti ibsii qabdee waan si wajjiin roorroo teessan si wajjiin qolachuudhaaf qophiidha jechaa jirti akkuma laaltee agartutti rabbii si mustaadhuuti nu sattari kara manaa deebi'ati ijoollee jidduutti nuutu waan barbaachisu hunda godhee tarkaanfii jara sanirra fudhataa bakka isaan jiranis to'anneeti bifa kanaan osoo hin ta'in tooftaa jijjiiranneeti akkanatti iccitii teenya nu jalaa baati
siyaan namoomee amma isaan san irratti tarkaanfii san fudhachuudhaaf gartee isaan san barbaacha irratti fi micoo san barbaadu irratti hojjannamoo si sana yaannamee rabbii ji'iiti hara manaa deebi yookaan bilbila nu jalaa kaasii bakka jirtu nu himi nu yaachisini akkuma laaltanii agartanitti kun dubartoota lamaaniif dura buuseetiniin isaaniin duubaayin ta'odhaa'anii waan isaanii dhufaa isaan dhalaa waan ta'aniif uffatanii hidhatanii waan jiraniif namni hedduu isaan hin beeku akkasitti gaa barbaacha furmaateetis jabeessinee itti fufnee jirra. Wanni isaan shaanxaa fannifatanii deemaniif akka nama gaafachuudha deemuutti akka namni isaan hin shakkine dhalaa waan taateef dhalaa namni waan hin shakkineef maaliif uffata gurraacha kana uffatanii waan deemaniif uffata duraan ittiin ganda keessatti ittiin hin beekamne uffatanii jiranii jijjiirratanii ani immoo irraa fagaadheetiin kaameeraadhaan as dhiyeessee isiniif maraa jiraa akka nutis taa'utti hin jirre furmaatee jechuun bakka itti nu dhaabbattu nutis ni beeknaa isinis ni beektanii egaa akkaan isiniin jette ayinabu gandaan silaa odeeffannoo harkadheettis dhiyaadheetiin jira amma bakka tanatti akka hin nyaadhamneef eeggannoo cimtuudha godhuu qabdanii amma dhagaa tokkoon shimbirroo lama dha'uu irratti bobbaatan. Furmaateenis odeeffannoo waan harkattee qabdu fakkaatee isaan barbaacha isaanii aartee manaa baate osoo nam tokkotti himin baatee ilaamaa barbaadu jirra. Au isii baasu au jarrisan akka odeeffannoo harkannetti odeeffannoo teenyarra dhaabbanne toonnoo jala ooluudha. Anamma ogguu xiqqishoon nu hafetti dhiyaannee jirra ogguu ganda bira geenye isin jalaa hin suuta dhaabbadha halaalatti dhaabbadha isinirraa bitaa mirgaa ta'odha. Isin ammoo akka isiniin jeesanitti ka'a toonnoo keessan seentanii qorannaa gootan akkam jettan sodaata kawai qabdanii hordoftoota kiyya gaa shaanxaadhaas wanni kana qabatanii deemaniif shaanxaas akka namni shakkinee fi gandinis kunoo gandanu duraa kanaa geenyee jira laal jaran maaliin siin jechuu jiranii beektaan ayinabu sodaata kan qabaatina maaliif namni isin shakku akkama deemu jirtan kanatti ogguu ganda san dhayin hordoftoota keenya akkuma laaltanii agartanitti gaa namni akkana boonee nama barbaadaa'ee jechuun keessaniin oolamu silaawilleedha. Garuu akka keessa jirru bifa isaan hin beekne nutis akka isaan hin shakkinetti an jalaa fagaadhee isaan kanaaniin waamee qaba hojjechuudhaaf deema. Anis tooftaatiyyaa waan kana fayyadameef anaatu beekaa waa hunda asirratti isin himuun barbaadu. Kamanumaan nu hordofaa isin jechuu barbaadeeti. Gandi dukkanaa kun ganda dukkanaa kana jala dhiyaannee jira. Ogguu seentan akkaataa itti seentanii fi akkaataa itti waan gaafachuu feetan waan baruu feetan bartanii baatan isintu beeku. Egaa hordoftoota kiyya akkuma laaltanii agartanitti kun ona dura deemu jiranii laaltanii agartanii lafti naannoon isaan odeeffannootti arganne lafa dukkanooytuudha hedduu ifaan isin jiru. Akkuma laaltanii agartan kanatti isinis nu hordofaan dhaamsa kiyya du'aa'idhaanis nu bira dhaabbadhaa rabbi isin haa milkeessu jaa inshaallah arra yookaan jarra to'achuu yookaan immoo furmaatee arkee galuu irratti rabbi isin haa milkeessu jaa arra guyyaanis milkiidha akkasii nu akkana hubattanii fadhaa jechuudha. Maaliif waa hunda akkaataa nuti toonnaa keenya goonuu fi akkaataa nuti tarkaanfii fudhannu hundaa'uu nurra dhaqqabanii waan jiraniif arraan tana bifa jijjiire anis tooftaa dubartiidhaan baasanii amma jirri kun yoo zakkoo qabuu dadhabanillee kimiyaa to'annoo jala oolchuu fi furmaatee baasuu irratti shoora guddaa taphachuu danda'an jedhee waan yaaduu fi waan kana godhee jechuudha. Akkasitti kanaa hubattan isinillee. Hayyeegaa manni kanaa miiqana jettee maayina bu'u. Hayya seenni dura seeni. Ol seeni. Abba duugamee wala dhodhanii gamta kaa'aa. Seenaa kaa'usaati seenaa kaa'usaati osoo namni karaarraa meeni. Hordoftoota kiyyagaa ayina bunni hin beekaa itti namaan gannumaatu ganta kanaa namaan beekaa hojjetti seennee kunooyi waan jira gaa walumaan isin garsiifna nu hordofaadha. من مكان جتاتي كغافسي مكان جرامي روباتي موني جتي بيراد دلجال مشكوماي نسي جرامي خلو ما شاء الله جرام مالك مبني خان مجراد يجي ما نوجي چيزي ما دبرت اكمل نجي الله خنا الحمد لله جريني ما فكات بريد نيك تو خنا مسمبر انا نغرام بريد والله ما جرا الحمد لله ساعتك اخباري سا يا مالي جبتو الله خنا نسباكم ديما اسبا قدمان باجي تنا كلمت هاي غار خنا وني بي چانغن دين تي سبرا دوفه هاي يا هاتات kan bisa bertani di mana?
Amaan jirtu Kaya ayyaa. ada keessummeessi nu keessummeessi. Simaan keessummeessa ayyaa. Akkam silaa bareessa jirtu. Maaltu sin biraare? Wallahi kun hawwanni areeni nu jirra jireenya mukaa jiraachuu jira malee nu areeni dagarre. Ayyaa. Kana siis malaallee keessaas haajimneetu hojjine Ayyaa himadhaa jedhu. ni manna kaamee dhaabbatu jijjiirri haati qofatu keenyee tahiroo Maali silaa isin haajaan tu maali ni sila? hajaan waan jirtu baay'ee waan sidii baatiin. Haajaan maali kamee himadhaa? Hajaan kaa kun ogantuma kanatti waa daddagee waa xiqqisha odumaa beekee waan biraatiin miti. Ganta kanaa ja'anii akhbaara wayii tokko dhagee wayi namaan barbaada namaan barbaadu san naannoo kana dhageenyaaniin Ayyaa. kun ogeeyyiin tiyya ta dura dabaanee waa ganta kana jirti dhiiroon jirti moo hin jirtu jechaa shakkiidhaan kaa akhbaara simarraa hin fudhata jee seenee Ayyaa. kun alhamdulillah isii warqadee kaanii hin taabamne. Ayyaa. Akkanatti nama barbaada deemanaan namni nama badiiti. Naannoo kanatti dhageemus mana kanatti hin dhageenye. Ayyee maali silaa maaliif badde silaa maali? Isiin xiqqisho kanatti roorrifamteeti roorrootutu jira. Ayyee. Roorrifamteeti ilmaan mana dhiiftee manarraa baate malee moodhaatu jalaa bade. Ayyee. Roorroo adda addaatu jira dubbisaan dheertuudha. Ayyee. Akkana manarraa baatee barbaada isii jira dhokotteeti isiin hanqaan waan san gartee galmaan ga'uu hin galu jetteeti. Ayyee. Akka kana jirti irraa buufamu. Waan biraarra yaadii sana roorroodhaaf barbaadammoo isii cinaa dhaabbatuuf deemtammoo maaliif isii kana barbaadde? Alla nuti silaa warra nu beekte warra roorroo isii san buqqaasu malee warra isii roorrisu miti. Hedduudha gartee akka malee miidhaan akka malee itti jirti isuma cinaa dhaabbannee roorroo isii kana barbaadnee roorroo gosa wajjin cinaa dhaabbannee irraa buqqisu dabaleetu. An dhugaa sitti maqaleedha wajjin nyaanne irra kijiba sitti himu. Ayyee. Isii kana gartee roorrifamtee roorroo addaatti jiru roorroo isii qissaa isii dhageesse atu nama gargaaru sin jira. Ayyee gaammatti roorroo tasii tanarraa hiikuu deemta malee roorri sun deemta. Roorrisu yaanu isii ilmaanuma isii kasa deebifneeti roorroo isii sanii cinaa dhaabbachuu deemna inshaallah rabbi wajjin. Hayyee kaya baleetii yaa akkasitti kaakaaneetimma gabbaanee gaanii sittiin saanumaan dhageede nama dubbatummaan dhagee gabbaanee kaayoo roorroo tana walumaan dhaabbannaa siinjaa hojjuma cinaa dhaabbannaa wayi. Eka dubartii takka ta miidhamtu agartee ka dubartii waan takka dubartii takkatti garaan jabaattu. Garaan jabaattu Ani waan akkana dubbadhee malaamaanaan kun ogeeleen siyan naaf jabaatee barbaadu jirra. namni qabri hiriyaa fi harkata fi harka jaanii. Haati ilmaanii ala bu'uun sun taatu. Een taatu. Innaa facaaftee isiin san ala bu'uun sun dhorkaadha. Mee ka'e ati waan tunuu naa wajjin kanuma roorroo tana buqqaaftu haa ta'u. Walumarraa buqqaaf naa yaala. Mee asii gaafa nu geesse. Dhiisi gaayooleen moo fuula. Ijoolleen ayaa tuudhisi kophaadha. Namni qeen jiru ulaan cufadhaayyee. Cufadhu ijoollee abbaan bira hin jiru.